Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota furdiftoota koo har'aan tanallee jechuudha. Akkaataa toonii itti bitattan yookiin toon koin itti bitattan Telegram walletii keessan fayyadamuudhaan jechuudha. Akkamitti toonii bitachuu akka dandeessan akkasuma taaskiiwwan adda addaa toon koiniidhaan jechuudha akkamitti gaggeessanii achirraa maallaqa argachuu akka dandeessan isinitti argisiisa. Tooniin waan murteessaa tokko jechuudha. Yeroo ammaan kana namoonni baay'een Telegram irratti jechuudha geemiiwwan adda addaa akkasuma immoo taaskiiwwan adda addaa fayyadamuudhaan jechuudha koinii walitti qabachuun jechuudha koinii san gara maallaqaatti jijjiiranii. Kanaafuu immoo taaskiiwwan san keessaa tokko toon koiniidha. Kanaafuu toon koinii kana akkamitti diipoosit goona yookiin akkamitti galii goona maallaqa eessaa fidna akkamitti irratti bitanna kan jedhu wajjin ilaallaa viidiyoo tana hanga xumuraatti yoo daawwattan jechuudha waan isin fayyadu irraa argattanii. Kanaafuu viidiyoo tana hanga dhumaatti daawwadhaa. Jalqaba namoonni chaanala kiyyaa hordoftan yoo jiraattan chaanala kiyya sabiskiraayib gochuun viidiyoo tana laayik gochuun eegalaa. Amma kallattumaan gara viidiyoo isin dabarsa. Hayya kanaafuu jalqaba irratti wanni isin gootan Telegram keessan ni bantan achirraa jechuudha walletii Telegram keessa raamtaniif san booda gubbaarra mallattoo tuqaa sadii tuttanii iddoo wallet jedhu kana ni dhuftanii akkamitti walletii akka banattan kana dura isinitti argisiisee tura viidiyoo daawwachuu dandeessu. Erga walletii keessan bantan jechuudha interfeesiin kun isinii dhufa. Amma kaas biratti an maallaqa wayituu irraa hin qabu akkuma argitan kana jechuudha toon koiniin kiyyas duwwaadha. Homaa hin qabu jechuudha noot koinis hin qabu toon koiniin kiyya toon ispeesiin kiyya duwwaadha jechuudha. Kanaafuu asirratti toonii bitachuu qaba. Akkuma argitan ETB duwwaadha. Kanaafuu gubbaa kanarratti P2P ka'edhu kanarratti kilik godhe jechuudha. Gara fuulettaa nutti darbaa san booda iddoo baay'ee jedhu kan qalama diimaan irra maree kanarratti kilik godhattan jechuudha. Iddoo kanaa iddoon isin bitattan amma asitti fuulli isinii dhufu wanni guddaan jechuudha. Jalqaba irratti karaa gubbaa kanarratti jechuudha wantoota jiran kanneen sirreeffachuudha. Jalqaba irratti fakkeenyaaf maaliidhaan bituu barbaadan waan jedhu isinitti argisiisa. Isa keessa waan ittiin bituu heddan san koinii san teelebirrii dhimmoo baankiidhaan kan jedhu san filattanii baankiiwwan feetan irratti kilik godhattanii amma teelebirrii filadha jechuudha. San booda keedhaanii achi booda gara fuuldura akkana siqee jechuudha kiriptoo kan bituu akka barbaadu ni filadha. Iddoo kiriptoo jedhu kanarratti kilik godhee kiriptoo bituu hedduu san jechuun ni filadha. USDT'n jira, tooniin jira, Bitcoin'n jira, Notcoin'n jira jechuudha. Anamma tooniidha. Tooniidha kan akkamitti akka bitattan isinitti argisiisu deema jechuudha. Tooniin ni filadha jechuudha. San booda jechuudha waaletiin as biratti namoota toon koinii gurguran as biratti liistii isiniif godha. Kan barbaadan irraa bitattu anamma kana filadhee jira. Fakkeenyaaf nama asitti argitan kana filadheera. Erga filadhee booda jechuudha wantoota jiran kanneen beekuu qaba jechuudha. Limiteeshin isaa fakkeenyaaf jechuudha namichi kun amma qarshii Itoophiyaa 115 irraa kaasee toonii ni gurgurata jechuudha. Meetodii inni gurguratuunis ni jira as biratti kun amma teelebirrii fi CBE'dhaan gurgurata jechuudha. Kanaafuu diteelii namicha kanaan ilaaltanii parsantii meeqaa akka kana dura gurgure waan hunda isinitti argisiisa. San booda iddoo baay'ee jettu irratti kilik godhattanii jechuudha. Yeroo kilik gootan haala kanaan iddoo duwwaa isinii fida. Kanaafuu amma ETB kan jedhu kanatti baalaansii keessan ni galchitan jechuudha kan bituu barbaadan san. Fakkeenyaaf as biratti amma tooniin tokkochi qarshii 810 jedha kunoo kan qalama diimaan irra mare kan. Kanaafuu isin amma toonii hanga barbaadan bitachuu dandeessanii toonii tokko gadis bitachuu dandeessan jechuudha. Anamma kan isinitti argisiisuuf jechuudha qarshii 115 toonii bitee isinitti argisiisa. Qarshiin 150 toonii duwwaa qabxii 18 waan akkasiisanii achi booda achitti kilik godha. San booda meetodii isin gaafata as biratti kunoo amma bakka amma tuqe kanatti jechuudha. Dan jettaniin jala kanatti gubbaarratti immoo ol deebitanii waan ittiin bitan filachuu dandeessu jechuudha. Amma haala kanaan isinii fida kunoo toonii nama duwwaa qabxii 18 jechuudha. Kanaafuu amma as biratti create kan jedhu kana kan jala kana jiru kana ni tuttan jechuudha. San booda hin eegdan jechuudha. Daqiiqaa muraasa isiniif kenna as biratti jechuudha namichi response isiniif deebisuudhaaf namichi isinirraa bittan sun deebii isiniif deebisuuf jechuudha. Achi booda kunoo amma kafaltii raawwadhaa jedha kunoo as biratti teelebirriidhaan lakkoofsa nama kanaa irratti anamma teelebirrii waan filadheef jechuudha. Lakkoofsa kana kooppii godhadhaati jechuudha teelebirriidhaan kiriptoo keessan bitadhaa jedha. Amma as keessaa ni ba'e jechuudha. Ba'ee maal godhaa teelebirrii bira deemeeti lakkoofsa isaa akka kooppii godhadhe kanaan jechuudha maallaqicha
galchaaf jechuudha. Qarshii meeqa? Qarshii 150. Inni immoo toonii meeqatti gurguraa? Toonii duwwaa qabxii 1.8. Amma teelee birrii kiyya ni seena. Erga teelee birrii kiyya seene jechuudha. Seendi manii kan jedhu ni tuqa. Seendi manii irra tuqee jechuudha lakkoofsa namichaa ni galchaa. Lakkoofsa namichaa erga galchee booda ergaa fi san booda resiitii san iskiriinshoot godhadha jechuudha. Kunoo amma lakkoofsa isaa as biratti barreessee jira. Akkuma argitan kana jechuudha. Isin immoo baankiidhaan galchuu dandeessanii aan amma kan naa salphatu teelee birrii waan ta'eef jechaadha. Isin immoo kan isin salphatu galchuu dandeessanii aan amma teelee birrii filadhee neekst yoo jedhuun jechuudha. Maqaa namicha sanii naa baasa. Abduu jedhama namichi. Achi booda mallaqa hanga ittiin bitachuu hedduu sanni galchee jechuudha. Qarshii 150 ni ergaaf jechuudha. Waan isin shakkisiisuun qabu jechuudha. Yeroo argitan kana sirriitti yoo daawwattan iskaam ta'ee hin beeku waan hanga ammaatti kiriptoo yeroo bitadhu jechuudha. Peenii teelee birrii keessanii galchitanii kaatanii iskiriinshoot godhattan amma kana. Kana iskiriinshoot godhattanii yookaan immoo riisiiticha iddoo finish jedhu kana tuqtanii jechuudha. Riisiiticha kun bakka namatu kana tuqtanii iskiriinshootii gootaniiti jechaadha. Namicha ergitan amma iskiriinshoot godheera waan kana kunoo akkuma argitan jechuudha. Amma teelegiraam irratti deebi'a. Bakka kiriptoo sanitti deebi'ama bakka kiriptoo bitachuu hedduu sanitti jechuudha. Kunoo viyoo order jedhu kanarra yoo tuqe jechuudha. Kafaltii raawwadheera kunoo anam. I made a payment jedhu irratti kilii godhe jechuudha. San booda kunoo choose file faayilii keessan ni filattan kan ittiin galchitaniif san gaalarii keessan keessa ni filattanii fi kunoo amma filadhee jira. Achi booda neekist jedhaan jechuudha. Xiqqooshii namicha ni eega jechuudha. San booda kunoo hin erga jechuudha. Send receipt. Risiitii ergi kan jedhu kana irratti kiliikiin godha. Amma risiitii kunoo as biratti namicha ergee fira. Namichi daqiiqaa 10 keessatti cheek godhee naa deebisa yookaan hin deebifne ta'e maallaqni kiyya naaf deebi'aa jechuudha. Kanaafuu iyyannoo galfachuu dandeessan yookaan isin sobu jechuudha. Kan kiriptoo isiniif hin kenne kan ta'u ta'e jechuudha. Kanaafuu wait for confirmation jedha akkuma amma as biratti argitan kana xiqqoo isin eegdanii amma kunoo siif galeeraa maallaqicha kee cheek godhadhu waan jedhu itti naa dhufe ana amma xiqqoo si obsaan ni eegdan kunoo as jalatti orderii kiyya jalatti jechuudha. Kunoo amma doolaara duwwaa qabxii 1.845 kan jedhu kun amma naaf dhufee jira. Garuu immoo baalaansii kiyya naaf hin garree order tahee jira jechuudha. Hanga namichi Abduu jedhamu sun seenee jechuudha. Konfirmi godhee toonii san konfirmi naaf godhutti obsaan eega. Kunoo amma akkuma argitan jechuudha. You have received 0.1 toon jedha kunoo amma toonii waaletii ileen isiniif ergaa. Baalaansii keessan cheek godhaa jedha. Kunoo amma ETB qarshii 113 garuu doolaara payiiwwan narraa murate jechuudha. Taaksii fi narraa murateeti. Qarshii 113 as biraa qaba jechuudha. Amma innis taaksii irraa murate jechuudha. Qarshii 30 wayii ka ta'u. Kanaaf kunoo tooniin kiyya amma akkuma argitan duwwaa qabxii 1.8 akkuma amma as biratti argitan kana jechuudha. Shakkii tokko hin qabu. Argaa jirtanii tooniin kiyya dura duwwaa ture amma kunoo qarshii 113 yookiin immoo toonii duwwaa qabxii 1.8 of biraa kan qabu jechuudha. Haaluma amma argitan kanaan jechaadha. Waalitii keessan keessallee seentanii cheek gochuu ni dandeessanii. Kanaafuu haala kanaan fayyadamaa isiniin jedha. Waan hordoftaniif guddaa galatoomaa. Waan isiniif hin galle yoo jiraate irra deebi'aan gaafadha. Kanarraaf jenne kanuma horaa bulaa deebana.